Harka fuuni akkam jirtu kuni qubee tuutoriyaaliidha. Viidiyoo kana keessatti barnoota baayoloojii kutaa 11ffaa yuunit 4dha kan laallu part 6. Kuni viidiyoo 6ffaadha. Viidiyoo kana jalatti kan laallu konseptiiwwan garagaraati. Mendelian inheritance ni ilaalla. Mendelian inheritance jalatti waa'ee dominant and recessive allele, genotype, phenotype, homozygous, heterozygous wantoota kanneen sirriitti ilaalla. Itti aansinee Mendelian crossii keessaa monohybrid crossii kan laallu ta'a jechuudha. Kallattimaan gara barnoota keenyatti seenna. Mendelian inheritance. Mendelian inheritance jechuun salphamatti seera. Mendelian inheritance kun principleedha. Principlee akkaataa amalli organismii tokkorraa gara organismii biraatti, generationii tokkorraa jechuudha. Generationii tokkorraa gara generationii biraatti amalli akkamitti daddabraa kan jedhu ka ibsu jechuudha. Seera santu yookaan principlee santu Mendelian inheritance jedhama. Namni seera kana qorate, seera kana namni qorateetiin irra gahe nama George Grigor Mendel nama jedhamudha. Grigor Mendel nama jedhamudha jechuudha. Saniif Mendelian inheritance jenneen jedhama. So Grigor Mendel was an Austrian monk. Qeesiidha namni kun. Grigor Mendelin jechuun lammii Austriyaati. And the father of modern genetics. Abbaa geneticsii ammayyaa jedhameetiin waamama. Maaliif yoo jenne amalli tokko organismii tokkorraa parent organismii irraa gara offspringitti akkamitti dabra ka jedhu san waan qorateef. In the mid-19th century he conducted experiments with garden peas. Qorannoo isaa kan akka geggeesse atara irratti jechuudha. Qorannoo atara irratti geggeesse. To study inheritance. Inheritance qorachuudhaaf. Inheritance jechuun dhaalmaa jechuudha. Fakkeenyaaf biqiltuun tokko ni jira. Amala biqiltuun tokko qabu san akkamitti biqiltuu itti aanutti dabra. Firee isaa santu biqiltuu biraa ta'a miti. So amalli biqiltuun sun qabaataa ture offspring isaatti akkamitti dabra ka jedhu san qoratee jechuudha. Sababni inni atara filateef atarri yeroo gabaabaa keessatti waan gahuufi. Mendel discovered two key principles of inheritance. Wantoota inheritance keessatti barbaachisoo ta'an seerota lama qoratee jechuudha. Seeronni kun maal jedhamu? Law of segregation and law of independent assortment jedhamu. Seerota lamaan kana keessa akka jalqabaa haga ammaatti dhugaadha. Kan lammaffaa law of independent assortment kan jedhamu kun garuu yeroo ammaa kana guutuutti fudhatamummaa argachuu hin arganne jechuudha. Kana jechuun seerri kun jiinii hundaaf yookaan allelii hundaaf apply hin ta'u jechuudha. Yeroo amma irra jirru kanatti. Law of segregation jechuun salphamatti maalidha? Each organism carries two alleles for each trait. Organismiin tokko amala tokkoof jiinii allelii lama qaba jechuudha. Amala tokkoof allelii lamatu jira. And these alleles segregate during replication. Yeroo replicationin gaggeeffamu yoo seeliin divide godhu alleliin kun lamaan addaan bahu. Kanuma law of segregation jechuun. Let me show you. Noodhaan isinitti mul'isu fakkiidhaan. Kun fakkeenyaaf amma homologous chromosomeedha. Chromosomii lama. Tokko parentiidha, tokko ka father irraa dhufe, tokko ka mother irraa dhufe jechuudha. Paternal and maternal chromosome ka jennuun. Chromosome irratti bakka gene jedhamutu jira, locus'itu jira. Bakka genein irratti argamu jechuudha. Fakkeenyaaf allele for brown eye, allele for blue eye. Halluu ijaa ka murteessu. Genein halluu ijaa murteessu chromosome irra jira. Chromosome irraa bakka murtaa'aa wayiirra argama jechuudha. Halluun ijaa gosa lama ka jiru. Blue eye and brown eye. Brown yookaan blue dha jechuudha. Kanaaf geenii lama qabanaa jechuudha. Gosti geenii ijaa murteessu lamatu jira.
lamaan kanaan maal jennee waamna? Aliil jennee waamna jechuudha. Aliil jechuun tireetii tokko ka ibsu, gosa jiinii tireetii tokko ibsu jechuudha. Fakkeenyaaf as biratti halluu ijaati jechuu kan inni ibsu. Halluun ijaa lamaan ibsama. Jiinii lamaan ibsama. Jiiniin lamaan sun maal jedhamee waamama jechuudha? Aliilii jennaan. Aliil. Gaafa kanaaf law of segregation wanti jedhaa jiru yoo divisioning gaggeeffamu, cell divisioning yoo gaggeeffamu, chromosomiin homologous chromosomiin addaan baha miti. Homologous chromosomiin waan adda bahuuf aliiliiwwan kun lamaanis addaan bahu jechuudha. Segregate godhu. Gara offspringiitti deemu jechuudha. Tokko gara offspringii tokkotti, kun immoo gara offspringii biraatti deema jechuudha. Law of segregationiin isa kana. Law of independent assortmentiin immoo fakkeenyaaf kromozomii biraa qabna haa jennu. Homologous chromosomiin biraa hin jira haa jennu. Kromozomii homologous chromosomi kanarratti jiiniin argamu. Jiinii halluu ijaa murteessuudha. Kromozomii lammaffaa kanarratti immoo ka argamu fakkeenyaaf gosa gurraa ka murteessuudha haa jennu. So aliiliin gosa gurraa murteessuu fi halluu ijaa murteessu kun kromozomii garaagaraatirra waan jiraniif tokko carraa isa tokko murteessuu hin danda'u jechuudha. Offspringii yoo jiraate fakkeenyaaf aliiliin kun gara offspringii isa tokkoffaatti deemuu danda'a yookaan asis dhufuu danda'a jechuudha. Aliilii kan gurraallee yoo laalle yookaan as dhufaa yookaan as dhufa jechuudha. Kanaaf tokko carraa isa kaanii hin murteessu jechuudha. Maaliif? Kromozomii tokko irratti waan hin argamneef. That is law of independent assortment jennaan. Of danda'eeti jechuudha. Carraa mataa isaanii qabuudha. Seerri kun yeroo ammaa kana aliiliin inni hin hojjanneef ni jira. Fakkeenyaaf aliiliin kromozomii tokko irra argamu yoo jiraate law of independent assortmentiin hin hojjatu jechuudha. Yoo kromozomiin kun gara offspringii fakkeenyaaf number 1tti yoo dhaqe lachuu fudhatee dhaqa jechuudha. Aliilii lachuu fudhatee dhaqa. So seerri law of independent assortment jedhamu kun hojiirra ka oolu gaafa aliiliiwwan lamaan aliiliin irraa haasawaa jirru kromozomii tokko irratti yoo argamuu baatanidha jechuudha. So law of independent assortment different traits are inherited independently of each other. Kanaaf amalli garagaraa amalli walitti hin dhufne jechuudha. Fakkeenyaaf gosti ijaatii fi halluun ijaatii fi gosti gurraa different traitidha. Kanaaf independentidha jechuudha. Tokko carraa isa kaanii hin murteessuudha. He introduced important genetic terms. Genetic termiiwwan asii gadi jiran ka irra deddeebiidhaan geneticsii keessa itti fayyadamnu namni muggaase Gregor Mendelidha jechuudha. Fakkeenyaaf dominant and recessive allele, genotype, phenotype, homozygous, heterozygous jechoota kanneen ka fide nama kanaa jechuudha. Jechoota kana baay'isuu sirriitti beekuu barbaachisa. Dominant allele fi recessive allele addaan baafachuu barbaachisaa. Akkasuma genotype maalinni phenotype maalinni ka jedhu sanis addaan beekuu barbaachisaa. Homozygous fi heterozygous maalinni ka jedhu san garaagarummaa isaa sirriitti beekuu barbaachisa. Ilaalla isa itti dhufna gara fuulduraatti. Mendel's work laid the foundation for the study of heredity and how traits are passed from one generation to the next. Hojiin George Gregor Mendelidhaan hojjetame kun waa'ee dhaalmaa sanyii irratti hundee ta'e jechuudha. Bu'uura ta'e akka bu'uuraatitti fayyade. Waan inni hojjete tokko haalaallu as biratti. Hojii Gregor Mendel hojjete jechuudha. Biqiltuu lamatu jira. Atara gosa lama jira jechuudha. Atarri gosti tokko abaaboon isaa adiidha.
Atara gosti lammaffaan immoo abaaboon isaa cuquliisa, purplii fi waayitii jechuudha. Tokko purpliidha, tokko waayitiin. Maal godhuu barbaade amma sanyii atara kanneen lamaanii walitti makuu barbaade. Akkamitti generation irraa generation dabra. Halluun abaaboo kun akkamitti gara offspringiitti dabra ka jedhu san qorachuudhaaf yaalii taasise jechuudha. Kana gochuufis maal godhe purple flowerii bira dhufe isa cuquliisa qabu san irraa staamenii irraa mure jechuudha. Staamen jechuun sanyii kormaati. Sanyii kormaa abaaboo tokkooti. Kapolanii oomishu jechuudha. Bakka san irraa mure. Maal gochuudhaaf sanyii kormaa asirraa itti fide jechuudha. Adii kanarraa sanyii kormaa fudhatee biruushiidhaan gara purplii kanaatti sanyii dhalaateetti fide jechuudha. Gara stigmaatiitti fide. Kana jechuun maal jechuudha? Karaa biraatiin sanyii jara lamaanii walitti makeera jechuudha. Ka purple flowerii fi ka white flowerii qaban san ataroota sanniin lama waliin makeera sanyii isaanii. Achiin purple flowerii kan qabu kun firee ni baafata. Fireen inni baafatu kun, fireen inni godhatu kun ka sanyii lamaanirraayyuu walitti makameedha jechuudha. Kanaaf maal godhe deebisee fireewwan asirraa argate kana hunda isaaniituu ni facaase. Laaluudhaaf jechuudha. Biqiltuun firee kanarraa biqilu abaaboon isaa adii ta'amoo cuquliisa ta'a ka jedhu san laaluudhaaf facaase. Gaafa facaasee laalu hundi isaaniitu purplii ta'an, cuquliisa ta'an jechuudha. Akkamitti ka jedhu sun sammuu isaatti dhufe. Maaliif yoo jenne ka adii sanitti dabalee jira ka sanyiin kormaa abaaboo adiirraa dhufe miti. Garuu immoo yoo gara offspringiitti taru yookaan F1 generationii kana gaaf uumu sanyiin sun amalli sun hin mul'anne maaliif mul'atuu didee ka jedhu san achirraa ka'eete jechuudha. Kan waan akka dominant recessive jedhu kanniin kan lafa kaa'uu jalqabeef. Waa'ee dominantii fi recessive aliilii asumatti isinitti hima. Fakkeenyaaf atarri fireen ataraa kunniin jechuun warri as bira uumaman kun kromoozomiin ni jira miti. Homologous kromoozomiin waa'ee kanaa murteessu ni jira mitiire. Kromoozomii sanniin lamaanirrayyuu kromoozomii tokkorra aliilii purpliitu jira ka purplii kana murteessu. Kromoozomii lammaffaatirra immoo ka waayitiitu jira. Kuni sanyii isaanii yoo laalle jechuudha. Garuu yoo fiizikaala isaanii ilaallu purplii malee adiin hin mul'atu. Kun maaliif ta'e yoo jedhame purpliin dominantii waan ta'eef. Aliiliin purplii maalidha? Dominantiidha. Ka adii san dhossuudhaaf dandeettii qaba jechuudha. Maask godha. Alright? So dominant wanti jennuuniif saniif. Ka adii sun immoo maalidha? Recessiveidha jechuudha. Saniif dhokate mul'achuu hin danda'u jechuudha. Bakka purpliin jirutti ka adii hin mul'atu. Hin dhoffama jechuudha. Kan akkamii ibsina yoo jenne ka dominantii kana yeroo hundaa capital letteriidhaan jechuudha ka kennu. Fakkeenyaaf purpliin P dhaan kaayama. P capitaliidhaan. Aliiliin waayitii immoo maaliin kaayama? P smalliidhaan kaayama jechuudha. Kanaaf kromoozomii waa'ee halluu abaaboo kanaa ibsu irratti P capitaliin ni jira kromoozomii tokkorra. P smalliin yookaan aliiliin recessive ta'es ni jira jechuudha. Walii gallee. Kanaaf jiinii isaa yoo laalle, jiinii biqiltuu kana firee kanaa yoo laalle yookaan immoo biqiltoota kanaa yoo laalle P capital P small qabu. Kun amma genotype jennaan. Genotypeidha. Waan kromoozomii isaaniitti irratti argamudha jechuudha kun. Purpliinis waayitiinis ni jira aliiliin. Garuu immoo kan mul'ate maalidha? Fiizikaala biqiltuu saniitti irra kan mul'ate purpliidha jechuudha. Purpliin kun mul'atuun isaa maal jedhama? Phenotype jedhama. Waan ijaan argine laallee arguu dandeenyu jechuudha. Purple ta'uun isaa sun phenotypeidha. Kromoozomii irraa purpliis waayitis qabaachuun isaa immoo maal jedhama? Genotype jedhama jechuudha. Genotype jedhama. Kanaaf waa'ee dominantii fi recessive aliilii xumurree jirra asumatti. Itti aansee ka jiru
I mean phenotype fi genotype illee ilaalleerra. Genotype yoo jennu waan kromozoomii isaatirra jiru san jechuudha. Phenotype jechuun waan ijaan laallee arginu jechuudha. Amala ijaan laallee irraa mul'atu. Organizimii san irraa mul'atu jechuudha. Wanti nu hafe heterozygous fi homozygous. Heterozygous fi homozygous. Homo jechuun wal fakkaataa jechuudha. Homozygous yoo jennu aliiliin kromozoomii irra jiru sun kromozoomii homologous ta'an irra jiru sun wal fakkaataa yoo ta'e, fakkeenyaaf kromozoomiin hin jira jennu kromozoomii amalli abaaboo irra jiru san jechuudha. Yookaan amala abaaboo murteessu san irratti kromozoomii lamaan irrattu fakkeenyaaf p capital yoo jiraate aliiliin lachuu wal fakkaataa yoo ta'e genotypein kun maal jedhama jechuudha? Homozygous jennaan. Homozygous jennaan. Akkasuma osoo p small ta'e hoo kunis homozygous jedhama, wal fakkaataa ta'a. Garuu immoo kromozoomii isa tokko irratti aliiliin argamu p capital ta'e, kan kromozoomii lammaffaa irratti argamu immoo p small yoo ta'e, gaaf kana p capital p small dha miti, kun heterozygous jedhama. Heterozygous jedhama. Kanaaf gosa sadii jira jechuudha. Yookaan p capital ta'a, yookaan immoo p capital p small ta'a, yookaan immoo p small ta'a jechuudha. P capital fi p smalliin homozygous jedhama. P capital p smalliin immoo heterozygous jedhama. Makaa jechuudha. Kanneen keessa ka phenotypein isaa purple ta'u isa kamiin? Ka jalqabaa purple ni ta'a. Ka lammaffaallee p capital p smalliinis purple dha phenotypein isaa. Purplein white waan dhossuuf jechuudha. Ka sadaffaa phenotypein isaa maal ta'a? White ta'a jechuudha. Aliilii recessive ta'an sanii lamaan walitti dhufe. So phenotypein isaa white ta'a. What is a gene? Waa'ee gene nu gaafataa jira. A gene is a segment of DNA. Gene jechuun DNA irraa bakka murtaa'e wayiiti jechuudha. Waa'ee protein synthesis irratti ilaallee jirra waan kana. That carries the instruction for specific trait or characteristics in organism. So gene jechuun DNA irraa bakka murtaa'aa ta'e wayiiti. Portion wayiiti jechuudha. Portioniin sun amala wayii murteessa. Trait wayii kan murteessudha jechuudha. Fakkeenyaaf halluu abaaboo ta'uu danda'a, dheerina biqiltuu ta'uu danda'a, amala wayii kan murteessudha jechuudha walii galatti. Such as eye color, height, seed shape kanneen jechuudha amaloota kana kan murteessudha. Allele yoo jennu immoo are different version of the same gene that determine a specific trait. Allele jechuun jiinima tokko, jiiniin tokko gosa lama qaba miti. Gosoota jiinii tokkootu allele jedhama. Jiiniin fakkeenyaaf waa'ee abaaboo bifa abaaboo murteessu ka adii fi ka purpleetu jira ka pea plantii kana irratti jechuudha. Kanaaf jarri lamaan ka adii murteessuu fi ka purplee murteessu sun allele jennaan jechuudha. Each organism inherit two allele for each gene, one from each parent. Kanaaf alleliin amala tokko murteessu lamatu jira mire. Alleliin sun tokko abbaarraa dhufa, tokko immoo haadharraa dhufa jechuudha. Parentii lamaan irraa dhufa. Example, fakkeenya yoo fudhanne a gene for height in plants. Geeniin waa'ee dheerina biqiltuu tokko murteessu could have two alleles. Allelii lama qaba. Alleliin tokko tallidha, dheerina jechuudha. Ka dheerina akka biqiltuu sun dheeraa ta'u kan murteessu. Ka lammaffaa immoo T smallidhaan ka barreeffamu, short ka jennuun. Inni maalidha? Recessiveidha. Talliin immoo dominantidha jechuudha. Dominant and recessive alleles. Dominant allele jechuun the allele that is expressed. Allele isa mul'atu san jechuudha. Ka amala mul'ataa qabu san murteessu jechuudha. Shown in the organism. Organismicha irratti ni mul'ata. Phenotype isaa irratti ni mul'ata jechuudha. When present. Even if only one copy is inherited. Osoo tokko qofa illee ta'e ni mul'ata jechuudha. Fakkeenyaaf ka reefii irratti purple plantii san irratti p capital fi p small yoo ta'e biqiltuun sun purple mataa jechuudha. Akkasuma p
P capital yoo ta'es purple mataa jechuudha. Isa kaan isa recessive ta'e san dhoksuudhaaf dandeettii qaba. Example fakkeenya tall. In plants tall allele for tallness is dominant. Biqiltoota irratti alleeliin dheerinaa dominantiidha. Over the T allele, T jechuun T small for shortness. T smalliin shortness ibsa jechuudha. Shortness immoo recessive. A plant with one tall allele and one short allele will be tall. Kana jechuun biqiltuun tokko alleeliin inni qabu keessaa alleeliin tokko alleelii tallii ta'e, alleeliin lammaffaa immoo alleelii short yoo ta'e, biqiltuun sun tallii mataa dheera mataa jechuudha. Sababni isaas the tall allele is dominant. Tall alleeliin dominantii waan ta'eef and masks the effect of the recessive allele. Maal godha? Tall alleeliin sun ka recessive allele san effect isaa san mask godha jechuudha. Akka physical appearance organismii sanii irratti mul'anne isa taasisaadha. Therefore, a plant will have the phenotype for tallness even though it carries the allele for shortness. Biqiltuun tokko alleelii shortnessii murteessu osoo kan qabaatu illee ta'ee tallii mataa jechuudha. Alleeliin tallnessii ibsu yoo jiraate jechuudha. Recessive alleles. Recessive ka jennu allele whose effect only expressed when both alleles are recessive. So recessive alleeliin physical appearance organismichaa irratti mul'achuudhaaf dirqama alleeliin homologous chromosome irra jiru lachuu recessive ta'uu qabu. Yoo san ta'e qofa jechuudha kan phenotype isaa akka mul'atu. Example, T small allele, which is for shortness, is recessive and will only result in short plant if the plant inherits T small from both parents, which is this genotype jechuudha. Biqiltuun tokko gabaabaa kan ta'u, short kan ta'u, alleeliin isaa lachuu short yoo ta'e jechuudha. Genotype fi phenotype maal akka ta'e ilaallee jirra. Genotype fi phenotype. Genotype jechuun alleelii chromosomii isaatirra jiru sani jechuudha. Phenotype yoo jennu immoo waan physical ta'e, waan ijaan mul'atu jechuudha. Genotype is the genetic makeup of an organism. Genetic makeup isaati. Waan chromosomii isaatirra jiru jechuudha. Specifically the combination of allele inherited for a particular trait. So alleelii achirra jiru san, chromosome irra jiru san jechuudha. Phenotype jechuun immoo observable characteristics or physical appearance waan ijaan laallee arguu dandeenyu jechuudha. Which is determined by genotype. Phenotype maaliin murteeffama? Genotype dhaan murteeffama jechuudha. Genotypein organismii tokko phenotype isaa murteessa. Example, fakkeenya yoo fudhanne, fakkeenyaaf kun as biratti tallidha. Genotypein isaa alleelii lama qaba. Alleelii tallnessii lama qaba jechuudha. Phenotypein isaa maal jedhama? Tallidha jechuudha. Biqiltuu kun dheeraa ta'a jechuudha. Ka lammaffaa yoo ilaalle genotypein isaa chromosomii isaati irratti alleeliin inni qabu ka dheerinnaas ka gabaabinnaas ni qaba jechuudha. Lamaanuu qaba. Kun genotype isaati. Phenotypein isaa still tallima jechuudha. Dheerama ta'a. Maaliif? Tall allele for tallness is dominant. Ka sadaffaa genotype isaa yoo ilaallu chromosomii isaati irratti alleelii lachuu ka shortiiti jechuudha. Kanaaf gaaf kana phenotypein isaa maal ta'a? Shortii ta'a. Homozygous fi heterozygous illee ilaallee jirra. Homozygous jechuun alleelii lachuu wal fakkaataa yoo ta'e jechuudha. Heterozygous jechuun immoo alleeliin lamaan gara yoo ta'e jechuudha. Homozygous ka jennu when both allele of for a gene are the same, either both dominant or both recessive. Lachuu recessive yookaan immoo lachuu dominant yoo ta'an jechuudha. Fakkeenya fudhanne tall, short. Homozygous ka jalqaba kanaan homozygous dominant jennaani.
Kan lammaffaatiin immoo homozygous recessive. Homozygous recessive alleeliidhaan uumame jechuudha. Heterozygous jechuun when two alleles for a gene are different. Alleeliin garagara yoo ta'e jechuudha. One dominant and one recessive. Tokko dominantii ta'a, tokko immoo recessive ta'a. Fakkeenyaaf kun amma tall, short, heterozygousdha. Biqiltuun kun biqiltuun genotypii kana qabu, heterozygousii qabu, tall ta'a. Sababni isaas talliin dominantii waan ta'eef jechuudha.